السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني جرت جرتو أمتك أشتي أروموكو أكم جرتان فيا كيساني جرتو جتباتو الحمد لله رب العالمين. أنس النجاجي راقلات ربي الحمد لله أمس فعلي ربيتي ولتي دي بني جرة إيجا أروموكو لميكو هدو كوجما الفات سنين جرا يرو كامي يو إسين غلطي فاستو هندا لونا من نمان غلطي فاني ربي نسين غلطي فاتمو جرما kanaafuu iyyuu Oromoo ko yeroo viidiyoo daawwattanii like hin dagatinaa like godhaa share gochuu dandeessa share godhaa yoo viidiyoo isinitti tole isiniin jedha jalalaaf kabajaadha isin gaafadha har'as gara yaada kiyyaatiin tara yeroo baay'ee wanna tokko wal qaqqabsiisnaa warna wal qaqqabsiisnu kuni tarii namoota daawwatu kana keessaa tarii yoo nama takkallee fayyada jedheeti yaada obboleewwan kiyya har'allee waa'ee ijoollee yamanii irraa hin dubbachuun dhufe waa'ee ijoollee yamanii obboleettii teenya takka qabadheen dhufe viidiyoo siin qabadheen dhufe jechuudha. Akkaan wallaahi waan Oromoo ko waan akkaan nama cabsuudha waan akka hamilee nama tuquudha viidiyoo obboleettii teenya viidiyoo xiqqoo gabaabduu irraa muree fide meeni dhageeffattan jechuudha. Bazawee yamanii keessatti wanni ta'aa jiru wanna dubbachuufuu nama qaanessuudha. Guyyaa irraa jechuudha guyyaa kaleessaas dhugaa dubbachuudhaa fi wanna nama qaanessuudha jechuudha. Akkuma argitanii jalqabarraa baasawee jalqabarraa yaani yamanii keessa baqataan kenna inuma dhuma akkuma tiisisa hanqaate jechuudha. Tiisisa argitee akkuma bakkuma arganitti akkuma arganii qabaa macalaasan sanuma ta'e jechuudha. Wallaahi nafseen lammii keenya wanti yamanii keessa ta'aa jiru wanna dubbachuuf nama jibbisiisuudha. Akkanuma obboleettii teenya tanas isii wajjin akkuma dheengaddas isiniif dubbadheen ture. Waa'ee ijoollee shamarranii hedduu gaara keessa afattee jirti jechuudha. Hedduu daldaltoonni miidhamanii kan luka cabanii kan harka cabanii kan miidhaa garaagaraa irra gahanii kan nafsee isaanii darban lakkoofsa hin qabu jechuudha. Tokko lamaa miti. Ammallee akkasuma itti fufee obboleettiin teenya takka tana kana gaddisiisa viidiyoo kana qabadhee dhufe dhalattuu Harargeetti. Wallaahi akkaan nama cabsa jechuudha. Gaara keessatti kan isiin tumamtee lutti isii cabe. Luka cabee ni dabarfadha jettee biyyaa baate waan isiin dubbatu viidiyoo gabaabduu meeqa walumaan dhageeffanna inshaallah. Gaafa biyyaa bahu jette biyya keenyaatti jette bishaan hin jiru jette nyaanni hin jiru dhugaatii hin jiru daa'imman an haadha ijoollee nama jaha qabu jette ijoollee nama jaha qaba jette bishaan hin qabnu waa hundumtuyyuu jireenyi nu harkaa babbaltee garatti deemnu dhabnee daa'imman tiyya gadhiisee dalagee daa'imman tiyya jiraachi irraa jijjiira jedhee biyyaa bahee jette. Gaafa biyyaa baatu bahara as baatee galaana as ceetee jettu akkuma nama kamiituu osoo tattaafattu dallaalaan gaara keessatti ijoolleen inkit gootee luka isii miidhaarraa hamaarraan geettee lutti isii hin cabee akkas gaara keessa hafte jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin iddoo silaa achi gaditti osoo hafte yeeyyiinuu ni nyaatti jedhama. Garuu ammoo haa miidhamtaa lukti kaa cabu malee nama keenya biratti jirti luka hidhanii fi uffatan qabdu iskaarbiin qabdu diriyaa isiin godhattee deemtu asii itti ol tarsa'ee gamaa gamana itti ol tarsa'ee qaama isii akkasi qabaa ofirraa harkifti. Asiin harkifatti akkaan qalbiin namaa cabdi jechuudha. Wallaahi akkaan qalbiin nama cabdi yeroo kana laalan jechuudha. Baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama dhukkubsa. Wallaahi baay'ee nama dhukkubsa. Maaliif garuu iyyuu jechuudha. Maal jette obboleettiin teenya tuni osoo isaan boohaa viidiyoo gabaabduu ni dhageeffattan boohaa osoo ijoollee tiyyesaniifuu hafee jiraadhee. Osoo ijoollee tiyyesaniifuu hafee jiraadhe akkanatti raasatti hafee cabdee jirti lukatti miidhamtee haftee jirti. Amma yoo namni qarqaarsa godhee fi achi keessaa akka gamana deebitu hin taasifne akkam taate carraa isii maal ta'a bakka sanitti waan uffattu hin qabdu diriyaan hin laalta viidiyoo isii diriyaan asii irra tarsa'ee asii akkana ol harkifatti asiin gad harkifatti
uffanni takkatti ofirraa qabdu irratti tarsaatee jirti. Xuriin gaafatam. Luka dakhanaa hidhanii xamaxamanii jiran lutti isii cabeera. Wallaahi waan akkaan hamilee nama cabsu waan akkaan nama gaddisiisuudha. Osoo ijoollee tiyyasanii hafee jiraadhee jette dhugaadha. Osoo ijoollee san bira haftee ijoolleen isiidhaa ijoollee isiitiif haati ofii gaaddisa. Ijoolleen isii yoo haadha ofii argitu boqonnaa sammuu argatti. Qilleensa sammuuti isiif. Ijoolleen daa'ima ofii haadha ofii akka daa'utiitti keessa of laalti. Haara galfii qabdi daa'imman haadha bira jirtu. Garuu haadha daa'imman isii gara si haftee isii asi haftee jirti. Deemtee galman geenne haftee bakka dhaloota isiititti hafnee qilleensa rarraatee hafte jechuudha. Kinoo akkanatti miilaan naafa taate. Garuu obboleewwan kiyya osoo beennu osoo bahuu baanne maaf walirraa hin laalle. Waan tokko deemuun dur osoo hubatanii gaariin ta'u. Ka deeme su eessa gahee karaan kun akkamii osoo wanti dur osoo hin bahanii waa hunda hin muudamiin duratti osoo waan kana hubannoo Leewwan kiyyaa akkuma wallahi baay'ee nama gaddisiisaa wanti obboleettii teenya irratti obboleettii teenya osoo hin taane lakkaa'amee dhumu kan gara keessa san ciisu kana manna biyya ofiitti gachiisanii oduu irra wayyaadha. Ana akka kootitti namni keenya dhugaadha rakkinni hamatu biyya keessa jira dhugaadha maal rakkinni garuu rakkinna caale rakkinni kana kan caale hin jiru jechuudha. Rakkinni hamaallee yoo ta'e biyya kee keessa jirtaa gosa kee keessa jirtaa ardaa kee keessa jirtaa hamma tokko jijjiirama jira jechuudha. Garuu ammootuyyuu gaara keessatti haadha obboleettiin teenya tullukaa cabdee jirti yaala barbaachifti yaala miti uffatuma qaama isiitiin qabdu amma jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhiba. Inuma dubbanna waan na baasnullee nagarre. Kanaafi mee viidiyoo isii gabaabduu takka mee daawwanne walitti adeeminu. Lama lugoota nuti haadhaa fi abbaan waliin beeku ni beektaa. Wallaahi waa takka haadhaa fi abbaan ni beektaa. Namni gaara kana keessatti kan wallisii wal biraa haadhaa fi abbaan waliin beeku ni beektaa. Wallaahi waa takka illee bu'een inshaAllah. Wallaahi guyyaa rabbiin keessin jee wallaahi billaahi asiini baataa ni baata. Lama lugoota nuti obboleessa rabbiitu waliin fidee asitti har alhamdulillah jii gaara ilmi namaa keessan ajjenne keessa dhaabbattee araan tana yeyyiin achis hin nyaatin. Wallaahi siin jee si galeemi tanaaf miila cabe boru fayyitaa alhamdulillah jii meeti waa hundaafuu aybak. Dantaa maatii dhiyeessanii gara ijoollee jahaan dhiirashaan takka kuukni galtee haatu kun talaga. La wallahi alhamdulillah ji fayya qabdani beektaa namni fayyaa qabu waa takka. Wallahi obboleewwan kiyya Isaanii nan duudoo yaa'anii raachuu. akkaan qalbiin nama cabdi. Akkaan qalbii nama cabsa. Akkaan nama rifachiisa. Kenna hundumtuu yeroo hundumaayyuu achi siqu garuu ammoo kan nama gaddisiisu yeroo hedduu ijoollee tiyyaaf osoo hafee jiraadheetti seenaa har'a homaa hin godhu. Dursa osoo biyyaa hin bahini osoo biyyaa hin tarkaanfatini namni keenya formeeshiina maal walirraa fudhachuu dadhaba. Karaa deemuudhaaf baatee jirti. Karaa deemuu akka hedduu baate beektee jirti. Hidhattee baatee jirti. Rakkoo isii baase garuu rakkoo caalee karaa kan rakkoo keessaa ba'uudhaaf deemaa jirti malee rakkoo seenuudhaaf miti. Rakkoo karaa kana jiru maaf walirraa hubanne maaf walirraa hin baranne. Formeeshiina karaa kan jiru karaan ku akkami darbuun danda'ama rakkoo kana keessaa baamoo rakkoo kana caalu seena kan jedhu dursinee hubachuun maaliif dadhabna nuti qo'a. Baay'ee nama gaddisiisa Oromootiya. Wallahi baay'ee akkaan dhukkubsa. Dhiisuufis rakkan dubbachuufis dubbanne waan baasnu inuma dubbanne jechuudha formeeshiina Yamanii keessatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee akkaan kan nama dhukkubsu inshallah rabbiin nuuf haa laaffisu. Obboleettiin teenya tuni akkasitti haftee jirti ani hin beeku tarii yookaan qarqarsa barbaaduu dandeessi maal hin barbaanne eenyurraan qarqaaramti qarqarsummaan kun karaa kamiin godhama namni kuni obboleettiin tun akkuma viidiyoo argitan lukatti cabdee jirti. Luka cabdee jirti kan jirtu gaara keessa.
baharaa keessa jecha bishaan hin jiru waan takka hin jiru raasa gaara keessatti kasi haftee jirtu. Alhamdulillah rabbil alamin yeeyi silaa osoo gadi dakasi gada dakasanitti akka jirtu kana haftee silaa yeeyi nu raasatti nyaattee jedhan. Garuu amma rabbiin nafsee si oolchuu fedhee taanillee rabbumatu jira nama bira qaqqabdeerti. Garuu namni kunis baqataadha. Baqataan maal godha? Harki duwwaa fuuleen ibsuu jette Oromoon. Harka duwwaadha. Kunis harka duwwaadha. Harka duwwaa maal godha? Faayidaa takkallee waliif hin qabu. Garuu ammoo xiqqoo harka duwwaallee haa ta'u miilli isaa fayyaadha. Yooma ol kaasu yooma isin bakkee jijjiirachuuf wanni barbaadellee yoo harkallee ol qabee iddootti illee jijjiira jechaadha malee namni namaaf qoricha. Yaa Oromoo wallahi rakkoo hamaa keessaaf saaxilamaa jirra. Mee walirraa hubadhaa yaa uummata keenya. Formeeshina mee wal qaqqabsiisaa hammoo dandeessanii. Formeeshina qaqqabsiisnullee waan irraa fudhatanii miti. Akka seenaa isinitti hin taaneef miidiyaa yoo hin qabne warroota beektan warroota kaayyoo waan akkanaa qaban keessaanillee bilbilaa fi hammuma dandeessanii bilbilaa qaqqabsiisaanii. Mee ammoo obboleettiin teenne tuni ijoollee 6 qaba jette. Osoo ijoollee tiyyasaniifuu hafee jiraadhe jette bootti. Silaa seena dura turte. Amma bakka kaatee bakka deemtuuf hin geenne bakka teettu hin teenne qilleensarra hafte fayyaa ofii dhabdee jechuudha. Osoo fayyaa luka lamaan qabdu akka dura fiiddu sanillee fidde osoo gara barandaa jala ta'ellee kadhattee jette daa'immanis yoo kararratti illee fudhattee yaatee jette homaa hin qaqallatti malee hin hanqatti malee hin daddaalichatti malee inuma guddatti homaa hin taatu. Biyya jiraachuu dadhabne haya biyya jiraachuu dadhabamee jira. Gaafa biyya namaatitti asseenta rakkoo akkanaa gaafa isin mudate garam garagaltan rakkoo san caalaa hamaa mudamaa jirtanii bara. Rakkoo keessaa bahuuf namni rakkootti seena. Amma rakkoon biyyaa sun rakkoo tana caalti. Wallahi hin caalta walittuun dhuftu duddaaf gara. Sababnis rakkadhu malee mana kee jirtaa. Rakkadhu malee biyya kee keessa jirtaa. Rakkadhu malee nama kee keessa jirtaa. Hai yooma goommanaallee gadi baatee lafti amma rooba gadi baatee lafaallee murtee margallee alashitee jette irra wayyaadha. Duddaaf gara waliin argu bakka amma jirtu biyyi keenya hammuu feetellee rakkoo keessa hiyyummaa feete qabaadhu. Daa'imman teetiin adda baatee raasa gaafa aktu hamilee wanta kana caalaa hamilee nama cabsu hin jiru yaa Oromooti. Billaa aleekum. Wallahi gubannee jirra. Arginu garaan nu danda'u hin gubanna waa gochuu hin dandeenyu carraan keenya gubachuu bichaadha wallahi. Mee rabbiin sooliif kadhadhaadha obboleewwan kiyya. Sheer godhaadha. Sheer godhaadha. Hubachiisaadha hamma dandeessanii. Hammuma dandeessanii. Sheer godhaa wal hubachiisaadha. Obboleettii teenya sanaaf du'aayii godhaafiidha. Luka miidhamtee jirti. Tariyoo qarqaarsa barbaaddu taate mee haala mijeessine ni qarqaarraani hamma dandeenyeen. Rabbiin isi biraa jiraatu. Rabbi fayyaa guutuu si haa deebisu. Irra guddaan kan nama yaaddessu luka isii dhabuudha. Namni lukaan chocho'u malee ugurga'uu hin danda'u. Namni barahaa kana keessa namni dudda isii baatee deemu jiru. Namni ku'uuf danda'e hin chocho'u. Qabuuf danda'e chocho'u rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Kan lukaa cabee lafatti hafe sallama atumti yaadi bakka isii bu'iti. Makiinaa isiin deemu jira hin jiru gaara san keessa. Namni isii baatee nafsee ofiitiin giddii dhiibatee baha gaara san namni nama baatee bahu ni jira hin jiru baatanii garamittiin deeman. Yaa Oromootiya rakkoo hamtuuyyuu nu qabataa jira. Wallahi waan irraa dubbachuufis nama dhibu. Rakkoo ofii keessa seennee gaafa mataa gadi mormaa gaggannu liqimse seenaa boo'u hiikanuuf hin qabu. Biyya keessan keessa du'a. Allaattiin biyya namaa isin nyaachuu manna. Allaattiin biyya keetii si soorachuu wayya. Duuti du'a. Du'an taane duuta biyya namaati asis seeniin. Yoo dandeesse karaa seeraatiin carraa rabbii hiree siif godhe deemi. Karaa baharaatiin tasmallee jettee yaadin. Rakkoon tana caaltuu sitti dhufa. Rakkoo san caaltuu rakkoo hamtuutti seentaa. Hin deemi hin bahin biyya. Du'i biyya keessatti. Duuti biyya wajjin hirriba jedhan waan qabdu yaaki. Kanaaf yaa Oromootiya. Wallahi hedduu nama dhukkubsaa. Hedduu nama quuqaa.
inuma iyyina inuma lallabna homaa bu'aa wayitu busaan jirru hamma nama keessartu namni yoo jaawaa argu waa dubbachuun dhiisu inshallah rabbiin nurraa hafuuru rabbi ga'ee nunaa jedhu hundumti keessanoo komantaa keessaniitiin du'aayii godha obboleettii taanillee du'aayii obboleettii teenya tanallee du'aayiidhaan bira dhaabbadhaadha inshallah viidiyoo haala isiin keessa jirtu maal keessa akka jirtu viidiyoo qulqullaa qabadhee isiniif dhufa hamma siifuu turtiin keessan haala gaariirra akka jirtu inshallah rabbiin nu haa dhageessisu viidiyoo bareedaa inshallah yoo haalli mijataa ta'e video qulqullaa yaani walitti deebinaa hamma siifu turtii keessa gaarii naaf qabaadhaa sin jaaladhaa sin kabajaa Oromoo koo naaf jiraadhaa viidiyoo kana yeroo daawwattaa laayik gochuun dagatina laayik yoo gootan wal bira gaa tarii nama tokko fayyaduu danda'a viidiyoo waan gadhiisu kana keessa yoo hundas fayyaduu baate tarii sababa viidiyoo kana gadhiise yookaan namni tokko waa irraa fayyadamee waa itti deemaas jiru san irraa deebi'uu danda'a waan ta'eef piliis Oromoo kiyya gatii quba keessaniin kaffaltanii baasii ittiin baastanii laayikii gannaaf tuqaa laayikii gaafa isin tuqxan nama baay'ee bira akka deemuuf qarqaara waan ta'eef kanaafuu Oromoo tiyyanaaf galatoomaa naaf jiraadha isin jaaladha isin kabajaa yoo isin itti balleesseef yoo isin qeeqeef yoo isin jeeqeef dhiifama ijaaf qalbiin irraa na hambisaa isin jechuun jaaladha komii fi hanqina kiyya koomentii sanduuqa koomentii elannaaf kaaya koomentii keessa hundaan dubbisaa inshallah hamma viidiyoo biraatti wal deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh